Obbo Lammaa Magarsaa nama siyaasaa keessumaa waggoota 6 dura Itoophiyaa keessatti mormiin uummataa yeroo cimetti gurra guddaa horatanidha. Bulchiinsaa fi nageenya afyaa'ii durataa dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo, Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa akkasumas Ministeera Ittisaa Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Ministeera Muummee Abiyyi gara aangootti wayita dhufan kanneen qooda olaanaa baatan akka ta'an amanama. Haa ta'u malee hundeeffama paartii badhaadhinaa fi kaan irratti mormii ibsuudhaan adeemsa bulchaa Itoophiyaa qeeqanii turan. Eegasii biyyaa baanne amma eessa jiru? Maaliif callisan? BBC'n maddeen lamarraa waan itti jiran odeeffateera. Sagalee namoota kanaa fayyadamuu waan hin dandeenyeef waan odeeffanne ammayyuu ittaanaa istuudiyootti argamuudhaan nutti himuudhaaf jedha. Mee ammayyuu obbo Lammaan maalitti jiru? Ulfaadhu hirphaa dhaggeeffattoonni keenya yeroo garaagaraa nu gaafatanii turan waa'ee obbo Lammaa dhimma isaanii namoota garaagaraa irraa iyyaafataa turre keessumaa aangaa biyyattii olaanaa fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu akkasumas miseensa tiim Lammaa yookiin immoo gartuu Lammaa jedhamu keessaa warra adda dureen hirmaatan keessaa nama tokko akkasumas immoo nama hiriyaa isaanii ta'an kan nuti dubbifne. Egaa obbo Lammaan erga ministeera raayyaa ittisa biyyaa irraa kaafamanii booda mana keessa turan akka maddeen BBC'n dubbise jedhanitti akka manaan baane taasifamanii turanii maddii kun akka jedhanitti ji'oota 6 oliif akka namaan waliin agarre akkasumas immoo akka manaan baane manni isaaniis eegumsa cimaa qaba turedhanii egasii booda garuu tattaaffii isaanii fi namoota tokko tokkoon dhaabbata sagantaa nyaata addunyaa yookiin immoo kan WFP jedhamu fi dhaabbata UN'dha achitti hojjetaa jiru biyya Xaaliyaanii keessa jechuudha. Gama kaaniin immoo ministeera muummee Abiyyi immoo akka isaan achi seenan tumsan kan jedhanis immoo jiru maddeen garaagaraa. Egaa addatti obbo Lammaan dubbifne garuu maddeen garaagaraa kana jedhanii egaa waggoota muraasa darban achuma Xaaliyaanitti hojii isaanii kana hojjetaati jiru jechuudha. Maatiin isaanii immoo Ameerikaa jiru. Mindaachiin argataniin akka maatii isaanii tumsaa jiranidha. Maddeen kun kan himan. Maaliif callisan? Gaafii bareedaa hirphaa akka hiriyaan isaanii jedhanitti obbo Lammaan kan isaan callisaniif sababa qabu jedhan. Erga biyyaa baanii booda Itoophiyaa keessatti wanta baay'eetu ta'e akka isaan dubbatan ejjennoon isaanii ilaalchi siyaasaa isaanii kanneen dhaga'uu barbaadan gaafii kana gaafataa turanii garuu ammatti illee baanii hin dubbanne maddii dubbisni akka jedhanitti gaafa isaan rakkatan gaafa hidhamanii sagaleen isaanii badu inni hidhamanii jedhan akka banaan baane jedhan sanadha. Uummanni kun eessa jirta jedheen gaafanne aangawoonni dura waliinis turanis eessa jirta jedhanii hin jenneeni isa kanatti muufii qabu jedhaniiti kan isaan BBC'tti dubbatanii aanatu siyaasa kana jala dhaabate yoo ta'ee fi aanatu dogoggore yoo ta'e mee yaa hojjetan yoon callisee wayya kan jedhuun callisuu filatanii dubbadhee rakkoo uumuu hin barbaadu jechuun dubbachuu isaaniiti kan isaan BBC'tti himanii erga biyyaa baanii boodas ministeera muummee Abiy Ahmad waliinis akka waliin qunnamneedha maddi kun kan himanii ji'a tokko dura garuu namoota siyaasaa kan akka Jawaar Mohaammed Faayiroo BBC'n dubbise akka obbo Lammaa wajjin wal quba qaban BBC'tti himanii turan. Waldhabbiin gidduu isaanii jiru maali? Waan bubbulee adeemaa as beedha jedhu maddeen BBC'n dubbise garuu ifatti kan mul'ate ministeera muummee Abiy Ahmad dhaaba addaawayii baqsuudhaan dhaaba haaraa yeroo hundeessuuf sossoon akkasumas immoo ilaalcha ida'amuu yeroo isaan ifa godhanittidha. Wanti kun wanta dursa kennamuuf hin qabu suutee qaqqaba waan jedhu bahanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii turanii egasii boodas immoo walgeewwan garaagaraa irrattis ejjennoo kana fakkaatu dhageessisaa turuutu dhaga'ame. Isaan alatti immoo dhimma obbo Lammaan dhimma Oromoo kana ifattidha dubbatu booda immoo gara federaalaa dhufanis akka isaan tumsan ministeera muummee Abiy Ahmad ofitti waamuu isaaniiti kan maddeen kun himanii garuu adeemsa keessa qoodi isaanii dhagaamtummaan isaanii naannoo Oromiyaa keessaa qabanis ta'e paarticha keessa qaban laafaa deeme boodarra dhibdeen kun bal'ate jaarsummaan gidduu seenanii namoonni akka kana furan kanneen godhan turaniiru miidiyaadhaanis gabaafamee ture kana dura garuu waan ija godhatee miti jedhuga maddeen kun. Tarii dhaggeeffattoonni keenya waa'ee obbo Lammaa har'amaa kaasanii jechuu danda'an. Waa'ee obbo Lammaa har'a maaliif kaafne? Tokko inni ijoon kana dura dhaggeeffattoonni keenya nu gaafataa turanii eessa jiru nu yaafadha waan jechaa turanii fi inni ijoo biraa garuu booda kana gabaasaaleen mootummaan Itoophiyaa obbo Lammaa qunnamuuf yaalaa jira akka isaan biyyatti deebi'an gochuuf sosso'aa jira. Yookiin immoo hidhuufis ta'uu danda'a warra hidhan turaniiru gabaasonni akkasii dhaga'amaa turaniiru akka hiriyaa sanarraa dhaggeeffannetti garee lamatu Itoophiyaadhaa gara Xaaliyaanitti ergamee jedhu gareen tokko garee qaamolee nageenyaati achi deemanii argachuuf yaalanii ture garuu argachuu hin dandeenye jedhanii gareen lammaffaas akkasuma Xaaliyaanitti ergamee ture ammas obbo Lammaa argachuu hin dandeenye.